Dreamstime.com audio. تولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي دعوتو تكيني أكم جرتو تريني برادا بجزراتن. هرس دفنيت نينجر سجنتا مودنون موتنو دجرو. كبرنيتني. كنا في موجا إسنس دعوتوني كيني كبجمون. jalqa barraa hanga xumura sagantaa keenyaatti faana nu fuudha yookiin qaamaaf qalbii nu duuka bu'an affeerraa keenya keessummaan keenya kan har'a Sheek Abdullatiif Umar yookiin Sheekaa dha jechaadha. Kanaaf immoo anis jalqa barraa hanga xumura sagantaa keenyaatti kan isin wajjin turu ani Abdiyoodha. Kanaaf immoo hamma xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'an affeerraa keenyaa sagantaan eegalameetiin jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولي شيكا يوكين شيك عبد اللطيف عمر ساعتي كيسن قالي إرانو فلاتني تنين ساعتين قالي كنا في مو أستي أرجمو يوكين استوديو كينيتي أرجمو كيسني غلطهما والفاد داشين يجوا برباد الفاد داشينيس تولي كلتي مانغرا هاسو كينياتي يوكين مو جما وجين دوبي كينياتي هاسين جتشا مي هواسان وال إسن ها برسيف شيك عبد اللطيف عمر يوكين شيكان إيستي دلتي تنين جودتي أني كانت تندلدة أكما بيكمو نانو روبي جدما نانو روبي جتشونا مو روبي متى نجالاني بيتاني nuti katamaa ta'us dhabnus amma naannoo roobee sun katamaa taate katamattiin dhufne katamatu nutti dhufe malee katamatu nutti dhufe saniif ammallee tagliibaan maarree naannoo roobee jechuu irraa fibii kiyyallee sheekaa roobee jedhe maaliifu waluma jala jirti walumatti aantee waan jirtuuf dhaloonni kiyyaa naannoo roobeeti jechuun hin barbaade. تولي ألفادا شيكان يوكين شيك عبد اللطيف عمر نما علمي براتيدا علمي كنمو تكين نرا براتيمو إرجوما جودة كيسسيني أكسوما سيمو إيستي براتي إيستي جما علمي تيجي إيستي علمي دومفاتي أمو براتاتي نينجرا مود أبيتي نينجرا بريدا أني كان جل كبه علمي يرو دائما مرة جل كبه أكوما تكادان تكين نكياتين abbaan kiyyaa narra jiraatu dhabus haati tiyyaa yeroo antiqqaadhaa ijoollee shanan qabnaa shanan keessaa ana ilmii kennan asumatti warra quraanaatti na kennanii namoonni hedduun warra keenya kana bira dhufanii haadha teenne tana bira dhufanii ijoollee tana waliin rakkatu irraa abboo namatti haa kenninu ijoollee namatti si haa kenninu horii haa eeydu akkasitti ammoo ati illee tiniin kinnoo tiniin ganzaba saniin uf qarqaartee tiniin jiraataa jedhaniin haadha tiyyaan haati tiyyaa hagardhaas ni dubbattii ilma kiyya kana hin kennu ani niin barsiifadhaa ittillee kadhadhuu jedhanii turanii akkuma san ammoo cimina isaaniitiin hamilee qabaachuudhaan sheeka quraanaa sheek Mahammad Hussein Shalfaa jedhanii naannoo roobeetii maanguddoodha nama ammas jiru nama abbaa kiyyallee qaraasise isaanitti na kennanii achirraan qaraatii jalqabe eeganaa Sheek Mahammad Hussein dadhabanii laafanii qaraatii dhaabanii jennaan namni Sheek Kaliil nama jedhamu jira lukaan okkolanii achuma naannoo roobee san keessatti bakka bu'anii isaanirraa jalqabee eeganaa sheeni ammallee tinii sheenus jedhama sadeessoo sheenusitti walii kennanii jennaan Sheek Kaliilillee achi baanii isaanii kennanii jennaan sheenus hin bira qara'e sheenus hin biratti qara'uun ammoo tiniin isaanuma biratti quraana buuse. marsaa tokkoffaadhaa isaan bira buuse yeroon buusu kan ammoo quraanaa wanni irraa qara'an hin jiru aniin kan qara'ee loohii irraa qara'e loohiin beeytanii hanga har'aa loohiin sun ija fuuldura kiyya deemti mataan isaa tokko akkana jallataa isarraa qara'e jechuu barbaade hangiin an qara'e ammoo isarraa aga wazzaariyaati isarraa qara'e yeroo sanitti maddaa tumatanii maddaa kan olii gadi deemnee naannoo roobee akkuma isin beeytan hadaammii bichaadha keessa olii gadi deemneetiniin maddaa san tumneetiniin maddaa saniin katabanna akkasuma ammoo katabbii kanallee ufumaatiniin haga wazzaariyaati ufumaa katabee ufumaa loo hirraa qara'eetiniin haga achii loo hirraa qara'ee jechuun hin barbaade
Turi ulfaadha sheeka sadaffaarratti keessin quraana buuftan. Quraana buusee sheekni nuus jedhama. Hayyee sanboodoo jechaan quraana qofa osoo hin taane hadiisa wantoota baay'ee namoonni baay'een har'a sheeka akka ajaa'ibaatti akka daawwitiitti keessatti of ilaalan. Kanaaf immoo sheekaan ilmii hagana geetu tanoo eessaa argate booda. Ani quraana illee akkuma buuseen ilmi hin dhiifnee darasaatu jira darasaa yeroo sanii nu baay'eedha. Nullee darasaan qabna. Darasaa fudhatanii quraana irrumatti qara'eet jedduudhaan barumsa na seensisan. Yeroo nan barumsa seenu san harka asirra kaayee hin danda'u. Harka asirra kaaya namaan jedhanii harka asirra kaa'uu dhabuudhaaf ijoollee lamaan takka tabbeeraa biraa waggaa lama hafee achii namootiin gaafa waggaa lammeessollee asirra kaa'ee hin danda'u jennaan mucaa ollaa kennaa tokko biraa na nambisinaa jedhanii na kadhataniitiin akkasiin na seensisanii. Kanaaf ammoo timirtii osoo jidduma san baradhu kitaaba arba'iina wahii mucaan darasaa nu bira qara'u naa kenneetiin na bira deeme. Ogguun quraana gabuusu kana quraana eega buuse booda Sheekh Abdul Baasit jedhanii Sheekh Abdul Baasitiin tokko naannoo Roobee keessa qubate. Achii isatti na kennanii jennaan isaanirraa mootiin quraana eega wayyeeffadhee jedhee ijoolleen martuu quraana qaraatii an qomaan na jammarsiisan. Qomaan eega jammaree eegana hifzii jammaree. Hifzii jammareetiniin haga maarreetiniin deemee haga kaafii kana qara'e suuraa Maryam kana qara'eetiniin jedhe sheeyni baay'ee amiirallee ta'uu baadhu amiiri ishee fadluu tokko jedhanii fuuldura kaanii namni darsii qaraa'isan ana yeroo maraa namni darsii jedhu ana yeroo iidaallee namni darsii fuulduratti bahee nashiidaa garagaraa quraan hifzii garagaraa namni jedhu ana yeroo san namni iidarratti namni namaa guuru saantimii 2 saantimii 3 namaa kenna suuna namaa kenna ogguun sheeka sanirraa wannan sheeka sanirraa ajaa'ibe saantimii sammara wali guuranii eega jedhanii sheeyni dhumarra na waaman waan abbootiin wali qabdee san ammootiin fide ugaan naan jedhan an ammoo keessaa balleessuu waan takkan beeynu yeroo sanitti akkuma sanii wali qabee itti kenna keessaa saantimii 3 fa'aa naa kenna saantimii 2 fa'aa naa kennanii ani saantimii 3 argannaa waan guddaadha. Waan ajaa'ibaati. Ani qaraatiin jaaladha durumaan jaaladha hatta ani dafee deebi'uuf quraana osoo waan nyaatiin yoo ayyoon tiyya manaa waan godhin fiigee gaafan tokko fa'aa obboleettii tiyya jira leettii tiyya ta hangafa naman dhiisanii isheen uffata namarraa baasanii nama yeroo sa'aatii arafadee uffata baasanii achi girgidda garagalchaniitiin garafan. Kanaaf jecha ani garafamu je'ee namni waa darsiillee seeraan beeku ana je'eetiin akka mallee jaaladha jaalachuurraa diin kana maddaa dhuga maddama kan loo irraa fa'aa irraa ba akka diin naa galu je'ee. Gaafan tokko boqqolloo ni beeytanii boqqolloo kana akooyitee eelirraa haguma cinqamde isiin illee hin beeytu surree bijaamaa takka qaba isi gadi naa guurte eele marraa gadi guurte soo isinin mul'isee amma bakkiteen kun akka hiruun ka'ee jira irraa. Milikkata qaba jechuun hin barbaade haga ammaa milikkata qaba ni dubbatti obboleettiin tiyyallee akkuma eelirraa hammaarteen ani qaraatii kaliifadhe jennaan. Keessatti kan naqamtee gadi nayte achumarraan baqqaatiin ilmii kana ammalleetiin isheen ilmii qabaachuu kiyyallee beekanii arba'iin illee achuman na jammarsiisanii arba'iin isheetichi naagatee deeme san arba'iinni sun abboo haga ammaa arba'iin ammaan fakkaatu kitaaba dur namni harkaan katabe wayii fakkaata nabira jira. Isaan jalqabe akkasuma barumsallee asiin oofata asiin qara'e alhamdulillahi kutaa 10 ishii bara 2000 milineemii san fixe barumsa gaalamaa kanatti fixe hogguun sagal ammalleetiniin askuulii kanatti baratan yuunifoormii diimaa wahiitiin baratanii baratan nuun jedhan asitti yuunifoormii diimaa murreetu nuun jedhan sagal asinittuu isinii baname nuun jedhan yuunifoormii amma warri gaalamaa ittiin deemu kana takka hidhee namni mure nuyi namni bifa siyaalla ilaallate nuyi kutaa 10 illee wayitatarru kutaan 10 illee abboo achi barata osoma achi baranna jennu asittuu isinii baname nuun jedhanii achiin kutaa 10 achitti xumuree haga sanitti ammootiin buluugaa fi maalii kana fixee riyaadallee jalqabee riyaadallee fixee. Alaa kulli haal osomaan qara'aa osomaan tamaaraa deemu kuni ujjuun namni lubbuun jiraatu kuni nama jala waa dalagee waa taftaf jedhee jiruu duniyaa tanallee argee wanni an dalagin hin jiru
jiru duniyaa tanarratti osomaan tamaaruu rakkinni mana keessaa illee osoo nu jiru rakkinni guddaan osoo na jiru waa'ee daftaraa kana daftara abboo nama gariitu eessuma kiyya fa'annaa bita haqa dubbachuudhaaf ammoo kitaaba amma mana kiyya argitan ka amma daawwaa itti godhu kana duuba argitan san kulli takkitti haati tiyya keessaa hin qabdu maaliif jennaan namuma baqqaatiniin ummatuma niyyatetu baqqaatiniin waan haala kiyya beekutu naa bita ammoo haati tiyya qabaattee akkasitti natti hin cakkanne naa yaaddi hattan darasummaa bakka an jirutti daabboo dhaatanii na dhufan inshallah gaaf tokko keessaa baafta keessaa nu baaftallee fuulduratti illee si ilaalan jettee hamilee na go'aa turanii akkuma san inshallah waanan godhuufillee dadhabu amma inshallah isaan illee keessaa bayanii du'aa'ii nu godhaaf lubbuun ni jiranii aga ammaa iyyuu sheekaa kiyyaa afaan kee hamii awuf jedhan gaarri matti jala hadii gamuu jedhan du'aa'ii dadhugaadha akkas naan jedhanii sanii fi barumsa achitti barumsa fixee riyaadallee fixee dalagaa wannan dalagin hin jiru jechuu barbaade caammaa keeniyaa ka jedhan kana caammaa ka jedhan kana isallee guuraa ture baadiyyaa kana keessa deemee asiin ol amma katamaayyuu wallaalle katamammaa nu amma bara adaamana fakkaattee yoo tana keessa deemsanii ani hin beeku kiiloomeetirri kiyya guddaan amma eessarraa hibeetanii hamsarraa awraaris ani hin beeku jibriil damis jedhanii makiinaan na fuudhee naan deeme edaa katamaan guddatte tamaan keeniyaa an duraan keessa guuruu sun bakkiteen oorruun marti katamaa taate wannan hin dalagin hin jiru caammaa guuree biddeena birrii takkaa jedhanii asii fa'a nyaadha dinnicha sumunaa saantimii lama fa'a san keessa dabarsine alaa kulli haal miizaan illee qamadiidhaan bitee jira nama jala soo dalagu birrii godhadhe achiin abbeeraan kiyya tokko illee birrii itti naa dabalee amma aliyyi jedhanii aliyyi amma mana matoora fidu kana hin beeytanii beekamaadha abbeeraa kiyya achumaan birrii naa kennee achumaan dalagaa jalqabee miizaan illee bitadhee jalqabee haalli dalagaa ni beeytanii takka ammoo duniyatti bahuu takka kasaaruma haa ta'u baay'ee haga waggaa sadii afurii takkallee baay'ee dalage birriin sunillee walitti qabama diddee rabbumatu walitti hin qabamin jedheeni haa ta'uutiin rabbiin kayrii naa fedhe maaliif jennaan manaaba arge sumaan akkana jiru kana manaaba arge hirriba keessaa manaaba arge maali suni ijoollee lamaan takka jira ijoollee ollaa teenna hibzii hariiroo kana deemte jedhan manaaba hariiroo kana deemtee ammoo dhugamaan deemtellee ijoolleen hariiroo deemte kuni natti mul'atte hibzii hafazaa jirti anillee qara hibzii hafazee dhaabee mitiire darasummaa kana maan deemne koottu gara natti naan jedhanii na waaman darasummaa kana haa qaraannu ilmii tana haa baafnu faxina ijoolleen illee akka biraa godhatti sunni ilmii qabdi akka biraa naan jedhanii na waaman kanaaf anillee tiniin manaaba kana argeetiniin jedhee maa darasummaa kana hin deemne baqqaa haji marraa hedduu na dhufe manaamni kun ijoolleen tun achi jiraachuu na waamu marraa hedduu na dhufe kanaaf ammoo ayyaan tiyya gabaa naggaadatanii gabatti itti dhaqee 40 duraan jedhu san illee ni qaba riyaanni ho'iillee ni jira riyaanni ho'iillee ni jira silaa riyaada waliillee gahuu baadhu jedheetiniin gabatti itti dhaqee akkana kinoo deemuu fi manaamni kinoo guyyaa mara isinii himaa jennaan abboo maal harkaa qabnaa deemtaree wanni argannu sila afaan harkarraa gara afaanii tanaan beeyta maal sii kennina reenaan jedhan waan qabanii birrii 65 naa kenna sanuma guddoodha yeroo sanitti birrii guddoodha achiinan hariiroma san deemu jedhee gindhiiriin deemu gindhiirii wayita bu'u mana darasaa wahiitu jira mana darasaa bulee ganama bakki kitaabni itti jiru eessa jedheen jennaan alloo ishee naan jedhan alloo ishee tanan beeku shanakka jedhanii shanakka yaabbattee achirraa deemtanaan jedhan eeganaa ganama wayita naa bariite manna haaraa dhaqee shanakka makiinaan argadhee yaabbadhe achirraa naa iyyaanii alloo ishee dhaqe alloo ishee eega dhaqe ammootiniin kitaaba akkuma siin jedhu san harkaa qaba achi turee sheeka shee Adam jedhanii achitti qaraasisanii darasaa gara 1,800 wayitu achi jira yeroo san bakki bultiillee cinqaa bakki qari'aallee cinqaa achi wayita gahuu darasaan akka ammaa kanaa miti wal jaalatan jaalala walii qaban waan ufii ammallee nyaataa jiran dhiisanii namaa dabarsan qari'aa bulii ji'a tokkoo fi bulii 14 qari'aan argan namumatu naangalaa ture namumatu naangalaa ture eegana ammoo qari'aa hakiman argan hakima jechuun lafa sa'aa tokkoo fi kana daqiiqa 20 deemsitti alloo shirraa achinna arganii jennaan karaa kana nama darasaa baay'ee deemna asraa baaneetiin waaree galuun hin jiru achitti yeroo darasaan achuma keessa qari'aa qabdu waaree galuun hin jiru maaliif jennaan ummata baay'ee ka dhufu jira ka waaree osoo hin nyaatin
asii asraa bahee magriba achi galu jira ummata kana wal qixxeessuuf jecha kunillee hin galu. Ilmi yeroo sanuu dhugama wal jaalatu ilmiin illee ilmii qabdi ilmii yeroo sanii hifziin hadiisni naffaze mataa kiyya keessaan bana sanada waliin nama haffaziisanii karaa kana osoo deeman haffazan saahiba kiyya tokko jira faxina niin haffaza akka malee haffaza amma kiinno sadarkaa naahwii barataa jira naahu sheekuma naahwiin qubatuuf taa'uuf amma argee kana keessa jira eegana ammoo tiniin achitti na arganii jennaan baay'ee taa'ee yeroo dhufu kan uffatan qabu waan nama ajaa'iburra surree lamaa wayii qaba jiinsiidha takka darasaa jiinsii kun hin taatu naan jedhanii surree wahii baarii jedhanii isa mucaasan tunaa kenna surree kinoo mursiisaa kana asumatti waytaan deemin asumatti deemuuf akkana jeetti mannaan naa kenne isaan deemadhe kootii wahii hin jira kootii diimaa tokkoo fi hagammaa shamizii adii takkaa fi kootii bulee wahii qaba hin beeka kootiin diimaan sun ajaa'iba seenaan irra qabdi gara buuse wallaalee malee silaa seenaaf akka kaa'adhu kootiin diimaan sun na duuka turtee salqattillee na duuka turtee gamoorattillee na duuka turte nyaata wayita nyaadhu kana ammallee darasaa mana qariyaa hin qabne jira jedhee marqa maraa keessa kaa'adha dhugama bara kootiin diimaan sun marqa maraan shamee wallaahi shamee bakka ummanni duraanii nasiyaa walii yaada bakka akka malee wal jaalatanii achitti turee baay'ee karaa kana deema caammaa wayii qaba caammaan sunuu ilma obboleessa abbaraa kiyyaa jedhanii caammaa dhabee innaa wayita asii deemu caammaa wayii takkan jirti caammaa isa jalaa fudhadhee deemeetiin hin baarree caammaa wayita karaa kana deemu caammaan kun na jalaa wanni hin ta'in jedhee neetworkii wayitii isaan wanni hin jiru bilbilli shanakkaa kana yookiin dhiiriin bahan malee hin jiru asii ammallee tiniin wayti karaa deemu bakka akkuma dhoqqee fa'aa ofirraa baasee deema qobeen tun keessan na jalaa citti jedhee ana ajaa'ibaati bara wallahi silaa waan bu'anii dubbatanii na jalaa citti jedheetiin hin deema akkasitti waggaa tokkoo fi gara ji'a torba achi taa'e hakima osomaa taa'u achumatti naa baasan qariyaa gadi namni na laalee caammaa kiyya kanallee laalee miidhama kiyya kanallee laalee jennaan qariyaa achin naa deebisanii haadha aadil jedhanii haadha aadil sanirra galee ajaa'iba ammoo bakka deemetti qariyaan kiyya natti jabaata qariyaa gaarii irraa rabbiin na fattanuuf na fakkaate ani immoo fatanaa sanima obsee qariyaa akkanaadha argadhee maalii jedhee nyaata maalii jedhee ijoollee uffata maalii jedhee wanni hin jenne haadha tiyya beekaa seenaa haati tiyya naa dhaamte beekaa akkaataa itti na guddisan akkaataa ammoo horii hin kennu ilma diinna haa baratu jedhan beekaa ciminumaa na bakka itti gadi jedheetiin hin baradhe kanaaf ammoo achitti eegadhe haadha adilirra ni galee haadha adiloo tagale ammoo tiniini appii takkitti nama kennan appii takkittiin beetanii sanuu gilgilii keessa namaa kaayan harka irratti osoo kennanii nyaatanii tumaan taranii baraasan kutti qorrituun na kenniti wallahi haati adiltuun ganama wayitaan itti dhufu osoo maana argitu mana ollaa fa'a seenti gubataa oolaan qaniisan achirraa hadhooytu na gammaa baraa wayita turee jedhu hin dayfaa hin jiga wayitii garii hadhooytuun na qabe achirraa innaa akkasitti keessa dabreetiin achi taa'ee gaafan achi bahu bakka warrallee yaadee neetworkiin hin jiruu mire hin gala je'eetiin hin yaade yeroon hin gala je'eetiin hin yaadu saantimii maaltu jira birrii saantimii takka hin qabu wallaahi surree san handoodee miicce wallaahi boombaa jedhanii boombaan kun hin jiru bishaan akkana waraabatantu jira wal eeggatanii ammallee jira shan akka looshee surree san handoodee miicce wallaahi hin qabu handoodee miicce maarreetiniin saantimii takka hin qabu qanii galu maal haa godhu darasaa waliin waan jitu jarruun qabdu lilmo maafi ulaaci kanneen qabdi darasaa hin qabdu garaa nama nyaata wallahi waan sila imimmaan bo'anii laakiin qanii galu kana subii maal godhuu qabaree subii kiyya ofirraa ka'uu qabaa uffatallee baay'een qabu ka tamattiin dhufe sanii kitaaba taati beektu sanii asiin ayya'anii hariiroo maal jedhanii keessa bahee ganda san keessa aqaaraacii bahee gaara bahee wayita sa'a 7 fi wayii gindhiiritti bahe anummaan dhumaa wayii kabeelee ofii karaa kana so'aalataa deema mana wayii seenee qorsoo boqqolloo wayii naa kenna mana wayii qixxaa naa kennan hin beekaa gamma nyaadhaatumaan gindhiiritti laafammaan tokko bahee eega bahee ammoo tiniinii namaan waytii san naa dawwalaa je'eenii nama biyya keenyaa tokko jamaal jedhanii hin argee achiin namni takka silkii qabataayyuu waytii san amma dhufe na fakkaate baruma silkiin dhufe san haarawa yeroo san dhufe akka wayima san dhufe iyyuu bakka yeroo san dhufe naa dawwalanii warri amma warra dawwalanii akkana hin muddamee warri kana mara wal quban qabu
birrii baankii naa ergaa jedhee abbaa baankii keessa seenee anillee deemaa jira jedhee qaallichi baankii na seensanii namticha baankiitiin naa ergan jedhee birrii 200 fi birrii 70 maal naa ergan. Achiinillee waan ajaa'ibaatiin galle birrii san fudhadhee karaa qaxxaamuraa deeme. Karaa gooroon deeman kana gindhiirirraa yaabbatan keessa gadiin deemee achiin eessa dhaqee gamoora bu'e. Gamooratti hin buune salqatti bu'e. Jiddumaan immoo gaafa deemsaaf kaatu kana sheeka keetti himteerta yookiin immoo saayibban darasaa waliin qaraatan akkasii wal jaalatan sanitti himteerta deemuu irra jettee jirta. Zaawiyaa waliin galla nama jaha. Waan akkanaati kiinnooni argitanii warra kiyyallee waggaa tokko hagana waliin hin turre ammaaf ammoo deemuu barbaada. Sheeka dhaqqabatii sheeni namaan beekan. Sheeni warra kabiira ganama subii qaraan warra subii qaraanoo beekan malee. Nuti warroonni nu beeka warruma gadaanaa kanan nu beeka. Baay'ina namaarraa nuyyuu hin beekan kun deemee kun dhiifatee iyyuu hin beekan isaan. Ijoollee akka jedheeni du'aayii walii kadhataa bulle. Maarreetiin yoo wal argine halqaan kun halqaa garagaraatti wal arguun mala yookaan namni martuu isin hamilee qabdanii nu martuu hamilee qabna diin kana baranneetiin uummata keenya barsiifna jennee yaanna ammootiin hamilee keenya mara rabbi nu haa guutu akkuma yaanne rabbi nu haa guutu jennee du'aayii walii kadhanne. Saantimii ammoo akkuma jenne san nam takkaan qabu. Hatta nammootiin wallaahi aga waliin jennu takka wanama jahaa waliin gallu kana aga takka bakka aphiin takkittiin tun nafixee nafa beelehee haa su'aalannu waliin jenni. Su'aalannee yoo waan su'aalannu kana magriba baana nagoo jedhanii caatii qabdi ganti sun. Ganda sanii waan dhaban namticha tokko jira jaartii 4 qaba. Ganda jaartii takkarraa dhabnu takkarraa hin dhabu. Halkan maraa namni yoo deemu yookaan biddeena yookaan hooma fida. Akka afaaniin hin ciniinne waliin jenni. Maaliif jennaan yookaan kadhabee deebi'uun mala. Qaraxiixii keessa guurree waan bulii sadii wallaahi. Ana yaa'ibaati yoo raqaxii keessa guurre hafuurummaan kun dha'ee iyyuu hin beeknu dha'ee dha'uu baate iyyuu nyaatuma haa ta'u bicha bakka akkasitti yoo aphiin takkittiin sunillee nama wanni hin godhin sanumaan beela gadi deeffanna sanumaan nyaataa turre hatta hanqanii tokko fa'aa wallaahi beelee waan godhu dhabe shookaa dheedhii kan hin jiraami darasaa jala achi goree karaa waakimaa wayita deemnu kan shookama dheedhii kana keessaa iyyuu hin baafne qoluma waliin nyaadhe beelarraa jecha wallaahi beelahee wallaahi akka malee beelahee akkasitti. Du'aayii walii goonee galgala san martuu imimmaan buufnee walii kadhanne du'aayii waytii sanii ni qeebalte ijoolleen sun yeroo ammaa kinnoo gariin ammootiin ka qubate jiraash baadiyaa kana keessa ka qubsiifnee jira asii gara maangeetuu kana keessa eessa jedhamaa chiishee ka qubatantu jira ijoolleen gariin kun naa huwiidhaan taa'uu fedha baay'een ammootiin akkasitti wal quba haadhamnu malee jecha tokko tokko hin dhageenna wal dhageenna. Tole hordoftoota keenya kabajamoo sheekaa yookiin sheek Abdullatiif Umar waliin bifa gaafiif deebiitiin akkasumas immoo gama hedduu waan isaan keessa ce'an wal gaafataa isaan irraas deebii bareedduu argataatiin jira. Kanaaf immoo kaa sheekaan waa baay'ee of duubaa qaba hin eegalle malee hin xumurre. Kanaaf immoo akkuma jalqaba isiniin jenne qaamaaf qalbiin nu duuka bu'aan affeerraa keenya waa hedduu isa gaafanna qeeqa isaatu wantoota garaa adda addaa waan hawaasarraa isatti ka'u waa baay'ee of duubaa qabna gaaffiin. Hin eegalame malee hin xumuramne waan baay'eetu nu duuba jira waan ta'eef faana nu fuudhaan affeerraa keenya nu duuka bu'a. Tole sheekaa yookiin sheek Abdullatiif Umar akka haasawaa keeraati waan hedduu garaa nama nyaatu bu'aaf bahii hedduu dabarseeti kaati as geetti jiruudhaan wal qabatee ilmii barachuudhaan wal qabatee jechaadha. San booda immoo mee seenaa keessaan xumuruudhaaf sheeyni ati dhumarratti ilmii irraa barteetiin hin dhufte eenyuun? Shee Umar Angeetuu jedhan. Angeetuu kana taa'ee masgiidni Angeetuu amma isin argitan kuni masgiida Angeetuu tokkochi jira. Haji Abdul Jabbaar rabbi isaanii haaraaramu isaantu ijaare. Narra jalqabeetiin masgiidni sun narra dhumate. Yeroo awwala sheeyni qubatan waggaa tokkoffaadhaa qubatan jedhanii waggaa tokkoffaa osoo hin fixiin achi dhaqeeyan. Shee Umar jechuun sheeka keenya sheeka asaasaa kana isaanirraa qubatanii achi dhaqee achirratti qaraatii jammaree bakka namni wal beekaa faxinimmaallee wal beekaa achirratti eegana ammootiin muxaalaa jammaree darasaa muxaaliyanii darasaan achi muxaalaa jammaree fi akkachiinillee qariyaan kiyyallee achitti baay'ee karaa dheeraa keessa wayii danqaraa wayii keessa warra shawaa jedhamu wayii irra nagaye bishaan bayanii dhaqanii ishaayii ganii fa'aa nafan sodaadha caakkaadha baay'ee na jaalatan ammoo darasicha dhuftee jedha qaallichi wayitaan dhufu beeytanii caatii ofii keessa boqqolloo ofii keessa jaldeessa irraa eeggata alan nu nyaachisan kanaaf ammootiin ilmi achi jammaree achitti ka xiibeellee ta'e namni kuxbaa godhu waan
kutbaa naa kennanii namni kutbaa godhullee ana. Yeroo kan ilmiin hedduu deemee Ilmuu deemee jira. Ilmiin deemee jira. Namni ammoo matni afranuu qaraasisu ana. Sunanallee jammaree. Sunanallee qara'ee. Eeganaa deebi'eetiin si gabaabsuuf jecha rooba kabaabii matee natti deebi'e. Rooba kabaabii ta'e natti wayita dhufu Sheek Yaasiintu jira. Sheek Yaasiin jechaan dhiira namaati. Dhugamatti dhiira namaati. Dhiira namaa irraa hoo qaraatetillee dhiira taata. Ilmi hadiisaa achi qaraaneetiin wayita dhufnu achitti haala akka ilmi hadiisaa tana seenuufu meeshaa barbaachisa. Meeshaa aqiidatu jira, usuulatu jira, asiin sarfitu jira, waa hedduu asiin musxalahatu jira. Atiin ammalleetiin waa hedduutu jira, ilmi usuulaatu jira. Waa hedduu jira meeshaa kana nu barsiisan. Amma ija banatu. Mana kana barrii malee seenanii. Hin seenan. Akkuma sana ammallee warra ammallee ilmi irra jiruuf wannan dhaamuuf ilmi hadiisaa matni 4 qara'anii osoo meeshaa qara'anii jechuu barbaade. Meeshaa qara'an malee wan ilmi namaan deemtu. Ilmi 40 kana keessa nama gaafata meeshaa qaba. Balaagarraa haasa'u jira, mantiqarraa haasa'u jira. Usuularraa haasoyti. Sarfirraa haasoyti. Musxalaharraa haasoyti. Kanaaf itti nu seensanii musxalaa kanallee nafasiisanii ilmi usuulaa kanallee nama fasiisanii achirraan baranne sheen illee inteenne eegana wal dhabbii jeddutti sheekotaa fi warri gandaa argameen gara Adaamaa deemanii achirraa ammoo Sheek Abdul Maalikaan jiranii Sheek Abdul Majiid jedhanii Orobooqa sunan achirra jalqabne sunan jalqabne san illee muslimiin illee awwalaa Tirmizii fi wanni Abi Daawudiin fa achi buusee dhufe alhamdulillah sunan afranii fi sahihaini waliin gahee jiraan. Tole xumurri barnoota ilmii keetii asii jechaadha. Asii. Walii galatti jechaadha. Galatoomii ulfaadhu. Sanboota immoo sheekaan nama jabaadha. Jechaan akkuma bu'aa bayii garaagaraa keessa ce'eetiin dhufe bu'aa bayii hifadhe jedheetiin hin ta'in. Sanboota gama wantoota tokko tokko hawaasaaf qoodutti ce'eetiin jira. Dhugaadha. Hayyee tole sanboota sheekaan sheekaa ta'uu fi ilmii sheekaan qabu humna sheekaan qabu hawaasni magaalaa keenyaa keessattuu fi ammallee gama sooshaal miidiyaatiin namoonni kasii hubatu eegalan. Hawaasni Islaamaa haala gaariidhaan hubatee kasi beeke yeroo Ramadaanaa keessa masjiida Hamzaatti siiraa yookiin seenaa Islaamaa barsaatiin hin turte. Akkanuma kanamti. Kanaaf immoo sa'aatii sani sheekaan nama hagana ga'u, nama hagana qaree, nama hagana humna qabu, nama hagana kutannoo qabu jedheetiin hin hawaasni si beeke. Waan saniif maaltu si kakaase gaggabaabsite? Wanni anna kakaase barumsa akkanatti illee sooshaal miidiyaa kanan beekuan. Wanni Ramadaana keessatti ummata walitti qabee Sheek Adam Sheek Imaama kennaan mee ijoollee dargaggeessaa tanaan sheekaan isin barbaada jedhanii jennaan maayikii fudhatanii Sheek Abdul Latiif isin barbaada jedhanii. An ammoo waan kana sooshaal miidiyaatti dabraaf hin deemne. Ummatuma kana walitti qabee Ramadaana keessa yoo Ramadaanni eega bahillee nama tokko sababaa kiyya Rabbi godhee asitti hambise jedhe. Ummata waan keessa dabre beeka ani ammoo haala kiyya keessa beeka. Maaliif jennaan namni ammootiin Ramadaana keessa dhufe hedduun namaa masgiida guutee alallee guuta. Hedduu namaa Rabbiin kiinnootiin achumaan hambisuun mala garii ammoo achumaan oofuun mala. Sababaa kiyya godhee ijoollee dargaggeessa tana yoo Rabbi nama tokko na hambise jedheetiin walitti qabee seenaa barsiise. Seenaa wanni an filadheef ammoo seenaan ammoo nama kaan dhiisaa nama amantaa kaanirra hin jirre hin kakaasa. Agara amantii kanatti akka dhufu godha. Seenaan kun ammoo hin hawwata jedheetiin walitti qabee maal isin haa barsiisuu jedheen. Mee yaada maal qabdan karoora maal qabdan jennaan seenarraa mee seenaa saabaati immoo seenaa nabii barannamoo maal baranna jennaan seenaa nuu godhii jedhan. Seenaa ammallee nabi ajamru jennaan namni tokko seenaa sahaabaa nu qaraasisii jedhan hayyee yeroo kam godhatanii jennaan zuurii booda jedhan zuurii booda guyyaa maraanii qaraana jedhanii akkasumatti osoo qara'aa dhufnu waan namni nu waraabullee hin jiru Saadiq Almaadii jedhanii Rabbi rahmata isaa haa godhu ammallee Rabbi solaa fuudhu qabeenya hin qabaniin beeyta Saadiq Almaadii jechuun abballeen quufaa inni illee quufaadha nama ammoo tawaaduu allee qabu nama tawaaduu allee qabu nama of gadi qabee nama bira taa'u waraabuu jammaree waraabuu jalqabe achirraan namni Ramadaana keessa warri alaalle hordofuu jalqabe achirraan jalqabeetiin jennaan maarri anillee tiin kutannoo kiyya yeroo kaan Ramadaanummaan bayaatiin dhufe Ramadaanni keessa bayaa ogguun dhufu kana ijoollee walitti haasawa kaafte sheekaa Ramadaanni illee bahaatiin jira seenaan ammoo seenaan ijoollee fuudhaatiin dhufe fuudhaatiin waan dhufe guyyaa itti haa godhannu ammallee Ramadaanni eega bahe nuun jedhan kanaaf ammoo itti walii galanii sanbataaf giriin sanbata asraa booda waliin jedhan asraa booda waliin jedhanii turan asraa booda jennaan eegana ammoo asraa booda jedhanii ummanni sun gariin keessaa haafuu gariin dhima argame Saadiq Almaadiin akkasumatti waraabaa deemee eega dhufe ammoo rakkinni tokko nutti argame. Masgiiduma Hamzaa kana keessatti rakkinni tokko nutti argame.
barcumaa kana ni argitanii Aye. barcumaa kanarra taa'anii qaraasisuun darajaa miti namni barcumarra taa'eef lafallee taa'ee qaraayisu lafarra teenneetiniin qaraane madaabara biyyee afanneetiniin irra rafneen beekaa waan irra rafellee akkaataa itti dhufe beekaa waan ta'eef barcuma kana ammalleetiniin barcuma kanatu jira Sheekh Zubeerii jedhanii Sheekh Zubeerii bitanii barcuma kana ammallee wayitii maraa gannuu baasa ramadaana keessa irratti qaraayisaa turre rakkinni barcuma kana irra ka'e sanbataaf giri sanbata kana Sheekh Adam jedhanii Sheekh Adam tafsiiraa ni beeytan sanbata isaan illeen qaraasisanii asraa boodanii qaraayisan ni beeytanii ijoolleen gaafattee asraa booda kenna haa ta'u jedhaniin Sheekh Adam kino siiraa ijoollee kino akkana jedhaniitiin gaafatanii itti qaniitiin amiirallee eega godhanne waan maraa godhanne itti qanii gaafatan anqumaan qabu dubbitan Sheekh Adam waan jedhaniin ani bakka ijoolleen qeerroon magaalaa roobee wali qabamtee jammaan jarruu argamte ani guyyaa kiyya kana isinii gadhiisa jedhanii maarree isaan achi qaraayisaa jalqabanii inni asi qaraayisaa jalqabanii wal jee'ne jechuu irraa ijoolleen gaafatte gadhiisanii hattan Sheekh Adamuu taa'anii caqafatan siiraa kana guyyaa san caqafatan jechuu warroonni Allahu aalam hin beeku warroonni Sheekh Adam bira qara'an kun waan mari'atan hin beeku ani kumutee ta'ii waan nama san ta'ii barcuma kana awwaaluu jammaran barcuma kana ka'an mallee masgiida keessa taa'u kan awwaaluu jammaran ni gaafadhe kumutee barcuma kana nuu gabbaasaa jedheen qulfii hin qabnu naan jedhan kanallee hin gaafadhe qulfii hin qabnu nuun jedhan zabanya jira Sheekh Usmaan jedhaniini barcuma gannuu baasii jedhanii ijoolleen teessanuu qulfii hin qabdi deema abboo hin qabu naan jedhan jiddumaan immoo sababni isaan teessoo kana awwaalaniif maali jechaan dhuunfatti waa waliin jettanii yookiin wal dhabdee biraatu jiramu achuma keessa immoo siiraa ati uummata yookiin ijoollee magaalaa keenyaa walitti qabdeetiin hin barsiiftu kana hin feene moo maali qe'in isaanii yookiin immoo wanni isaan teessoo kana awwaaltatti isaan kakaase maali jennaan wanni ati barsiisaa jirtu hayyama isaaniitiin sheekallee hayyamsiiftee ijoollee dargaggoo waliinillee marii taasiftee garuu immoo sanbooda maali sababaan immoo sababa maleedha sababaa wayiitu jira ramadaana keessa barsiisaa eega dhufne ijoolleen kaameraamaanii jedhanii nu waraabuu jalqabdi maabiraatii qanii tokko itti sakkaan masgiida keessa sakkaan hin beeytanii wanni ifaa amma isin argitan kana nama wayiitu jira kumutee keessa maqaan dhahu irraa buqqise maabiraatii badeseeti ijoolleen nu martuu maabiraatii badeseena bara qaallicha akkanaatu irraa buqqisee nuun jedhan hin aari'an akka malee aariin dhagaamee magriibaa safaa irra jirra maaliif buqqifte abboo jedheen situ aangoo qaba moo ana aangoo qaba sinnaan jedhe aangoo kee baadiyyaa achi gaddeeffadhu jedheen bakka dhufte sanitti akkanuma jedhee wallahi agar achi gaddeeffadhu jedheen nuti asitti dhalanne nuti itti haqa qaba nuti ammoo shirkii barsiisaan jirru bar waan rabbii barsiisaa jirra jedheen nuti aangoo qaba jetta aangoo silxaana godhattee kumutee yoo taate situ silxaana nur ooluu barbaaddaa jedheen achirraan ammoo akkana nuun jedhee sheekaan maalii jedhee wayitii san hin dubbanneen ileenatti himate na waaman warroonni kumutee biiroo qabanii biiroo keessan keessa ol nama naqatan hin dhufneef hin dideen ima cal'isan gaafa kaanii ammoo barcuma kana awwaaluu jammaran eegana barcuma awwaaluu jammaranii jennaan Sheekh Usmaaniin alatti arge kumuteen martuu na diddina jalaa banuu ala argee jennaan barcuma kana har'a kinoo qulfii qabdaa gannuu baasii jedheen usedheetumaan ol seene eega ol seene ammoo salaatanii irraa bahanii jennaan nu alaabanii jedheen ijoollee teessanuu qabdi deema boonaan jedhe kijibduu jedheen jallattu Sheekh Usmaanii zabanyaa kana jallattu bani deemi jedheen barcuma jiddumaan immoo sababa teessoo dhabuutiin isin siiraa kana barataatu lafuma teettaniitiin hin barsiisaatiin Keeniyaa irra teenne Keeniyaa dhiisneetumaan Keeniyaa irra teenneetiin hin qaraasu teessoo Keeniyaa karaatiin keessan hin gufanne teessoon isaanis dhokatu gaafa kana kinoo amma immoo dhokatuun Keeniyaa irra teenne gaafa kana immoo Sheekh Abdusalaam Kadiir fa'aa illee jiranii namni hedduun illee jiranii sheekaa dhiisinaan jedhan Abdurrii nama jedhamu jiraana dhufeetiin Sheekh Adamii waliin alatti na waaman nuti ammoo hayyama maleetiin kaasitti qaraasiftu barra nama asuman dhalatteetiin ijoollee qaraasiftaati laalleetiin waan si dhiifne malee hayyama malee namni akkasitti qaraayisuun beeytu naan jedhe tole isinii dhimma diinii nu gaafadhaa dhimma birrii isin gaafannaa jedhe dhimma birrii isin gaafanna warri kumutee birrii akkaataa walitti qabdan waliin mari'adhaa malee dhimma diin kiroo Sheekh Abdusalaam Kadiir jiranii Sheekh Adam fa'aan jiranii warroonni Sheekh Abdusalaam Taahir fa'aan jiranii kanneen nutti dhiisaa jedheen nuti waliin mari'ata nuti isin hoogganaa barnuun jedhe jennaan kootu na hoogganii kaa jedhee Sheekh Adamiin illee achuma dhiise gaafa kana tuffii fakkaatti isaan tuffii fi miti dubbii isaan tuna arsee imaama keenya biraa ka'e barcumaa sanirra deebi'ee taa'e
Sheekh Abdusalaam Kadiir waamee Sheekh Abdurriin kinoo akkanatti nuti imaamallee tuffatee dhaqee jedhan. Ammaaf Sheekh Abdusalaam Kadiir gaduma na qabanii ammaaf waan jari jirtu dhiisii naan jedhan. Jennaan ganuma na biraa bahan qaraatii itti fufne nu. Tole sa'aatii keenyas qusachuudhaaf qaraatiin haga har'aatti hin jirti moo dhaabdanii jirtan? Dhaabdanii jirtan. Sababni kana. Sababni kana. Hayyee oduun namoonni tokko tokko haasawan badheerraa jechaan namni homa dhagaa. Sheekaan masjida Hamzaa keessatti siiraa qaraasisuu miti waan biraatu akka hin dubbanne. Akkuma nama kamiituu dhaqee salaatuudhaan alatti waa takkaayyuu afaan isaa keessaa akka hin baane daangeffameetiin jira jedhama. Masjida Hamzaa keessatti dhugaa jedhamee jira. Dhugaadhaa jira. Tanumarraa kaate. Sababni kana. Tanumarraa kaate. Kanumaa jira. Dubbiin ammoo tanarraa kaate warroota ganda kennaa walii qaban. Ani quban qabu iyyuu. Ganda roobee kabaabii. Dubbiin tun dhalatee jennaan qaraatii itti fufee mimire abbeerota tiyya. Amma Aliyyiin faa Jeelaaniin faa Muzammiliin faa akka jennu kan amma warroota amma warshaa qaban kan hin beektaa Muzammiliin faa walii qabanii magriba na waaman. Na waamanii jennaan edaa jarri qaata mari'attee teette. Mari'atanii ta'anii ol nu seensisanii haasawa jalqabanii akkaataa ani kumutee waa jedhe sanillee hin kaasanii tuffii imaama keenyallee tuffatee akkana asitti kinoo jedhi jechuu kanallee ni kakkaasanii achumattuu itti deebise. Ammallee isin kumuteen nutu isin hooggana warra diintu isin hooggana malee homaa wanni isin beekumsarraa waa jettan hin jirtanii wanni isin hooggattan hin jirtanii ammallee taanaan namni dhadhaabu takkittiin hin jiru jedheen. Warri dhadhaabadhu naan jedhanii eegana ammoo amma booda kinoo isinillee argaa jedhanii haasayanii caqqasii naan jennaan ima calliseeyanii akka daawwaan illee nuun godhamne qaraatiin illee haga gaafa wanni kun sirraa'utti akka hin godhamne jedhan. Haga dhaatin sirrooyi. Haga dhaatin sirrooyi. Hayyee qabsoo barisummaa kana keessatti sheekama qofatu dargaggeessaaf ilmii qooduudhaaf tattaaffirra jiramu yookiin tattaaffirra turemu dargaggeessi wayisan barataatiin hin ture siduu qabu'ee. Dargaggoowwan baay'een ammoo karaa keessaatiin naddawwaluunis waliin marii gaggeessu turre. Wanni kun argamte akkam goona jennaan harki baay'een dargaggoota ati harkaa qabdu sihi maaliif masgiiduma keessatti inni wama jarri fidduu laallaa hin qaraasiftu naan jedhan. Warri kiyyallee ay deebi'aniitiin warri aanaa kiyyaa warri qaniisan sirna laalee sheekaa kiyyaa sooshaal miidiyaan katole ati masgiida keessatti illee si dhooggan daawwallee si dhooggan moobaayila addatti bahatteetiin ummata faayidaa kennuu hin dandeettaa dhiisi naan jedhan. Ammoo warri kun wayita cidhaallee kawaaman isaanuma ganduma kiyya waaman yeroo gaddina argamellee ganduma kiyya waaman hin yaade wayiifuu gandi kiyya kun akkana naan jedhami jedhee hin dhaabadha. Tole wanni guddaan gadi si qabe ka komitee maal osoo hin taane kabaja ganda keetiif yookiin immoo ardaa keetiif qabdurraa jechaadha. Maaliif warri sitti ifaajeetiin asiin si ga'ellee isaani. Kanaaf jechaadha wanni gadi si qabe kana malee waan biraatiin. Gama qeerrootiin isinii dhaabannoon takka rakkinni hin jiru qaraa isinaan jedhanii lakki ammoo mafsadaa maslahaa fiduu irra mafsadaa dhufutu caala jedheen. Tole ulfaadhu jechaan sa'aatii keenyas qusachuudhaaf jecha daawwattoonni keenya kabajamoon gaafiif deebii bifa mudannoo dubbachuutiin muuxannoo fudhatuutiin wal faana bu'aatiin hin jirra. Sheekaan nama ajaa'ibaati. Nama guddaa waa hedduu keessa dabreetiin as ga'e. Kanaaf immoo amma gaafii isii jabduu gama sooshaal miidiyaa titti ceena innis waa hedduu nu kaaseetiin hin jira. Sooshaal miidiyaa irratti barnoota garaagaraa gama hedduudhaan gama diiniitiin gama aadaaf safuu hawaasaatiin waa hedduu jajjedhaatiin hin ture. Kanaaf immoo namoonni baay'een qeeqas haa ta'u yaada garaagaraa irratti kaasaatiin hin turtan. Amma immoo bifa hamii yookiin immoo isa duuba haasa'uutiin osoo hin taane afaanuma isaarraa bifa gaafiif deebiitiin wantoota kanaan dura gaafii isinitti ta'aa ture hunda kan isin biraan geenyu ta'a faana nufuudhaan affeerraa keenya.